Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota yaalii miidiyaa akkam jirtan nagaa ooltanii kottaa baraatee hojjennaan isiniin jedha. Araata hojjennaa qophaa'eessatti dullaan kiyya qophaa'ee jira. Kottaa waliin haa hojjennuu xaqallaluudhaaf amma qopheeffadheen jira. Kanaafuu maraan jiran isiniin jedha. Kottaa waliin haa hojjennuu araata galgalaayii. Nagaa keessan jirtan YouTube channel kiyya subscribe nuuf godhaa warra nuuf gootanis galatooma share nuuf godhaa isiniin jedha. Nu jajjabeessaadhaaf kushiina arabaa keessa jirra biyya keenya galle immoo haala gaariidhaan kan hojjennu gooftaan nu haa taasisu. Kunooni kana xaqallalaan jira isinoo akkamii isiniin jedha. Kaamera dhaabatanan kanas ni waraabu akkasinitti hin dheerannee fi isiniin jedha. Kanaaf akkas isiniin jedha hordoftoota koo xaqallalaan jira. Ho'i akkam isinitti jira. Ho'i maal fakkaataan isiniin jedha hordoftoota koo warri ala'een keessa duubaan keessa jirtan isin bira ho'i akkamii biras gaariidha. Maree geechiseen jira amma asitti xaqallalamee. Kana fakkaataan isiniin jedha baraateen kan koo maramee geechiseen jira. Maatii baay'een qaba waan ta'eef baay'ee isin hojjedha garuu sitti ilaaltan xiqqishuu isinitti fakkaata. Kanaaf akkasin isiniin jedha asitti immoo boloqqee anqulaalitti godhee sanaan hojjedha jechuudha. Jibiniitti goona anqulaalitti goona akkasitti hojjetama jechuudha. Anqulaali tokko ani guuxii lama fayyadame waan ta'eef qorqorroo lama. Asitti immoo diyaa itti xabbasamaa jirti. Isiniin jedha handaaqqoon. Kanaaf kan kana nyaatu kana nyaataa kan isaan sandaachii hojjetee nyaatan isiniin jedha. Bareedu kalariin isaa chiisiin asitti qophaa'e kunoo. Akkuma faasoliyaan keechan baay'atuun jechuudha boloqqeen. Qaaraanis kunoo dhuftee jirti. Kalariin isaa amma jijjiirameera jechuudha. Asitti kun anqulaalaan akkanatti xabbasamte asitti baraata hojjechaa jira. Asitti kunoo xafaxafee qopheessee jira kaballaadhaan. Kanaaf kana fakkaatan isiniin jedha waan hordoftanii fi galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha.